keessattuu artistii Khadiir Martuu gartee nama addaatii jechuudha qabsaawaa keenya nama gartee kabajaa qabnuuf nama jaalala qabnuuf nama gartee saba kana bira dhageettii fi waa hunda qabu jechuudha isin hundinuu ni beektan tan artistii Khadiir Martuu raayin gaafii qabaa jechuudha gaafii qaba namni nama jaalatu waa gaafataami anis gaafii qaba inni gaafii qaba jechuudha artiin ka ummataati dursa artistiin Khadiir Martuu hiriyaan abiyyilleen hiriyaasaati miti jaawarilleen hiriyaasaati miti qabsoo oromoo keessatti nama iddoo guddoo qabu nama kabajaa qabu nama dhageettii qabu nama saba kanaaf lubbuusaa kenne saba kanaaf qabsaawee saba kanaaf wareegame saba kanaaf akkana ta'e ta'uu shakkiin takka laa shakka fi hiriyaan qabu Khadiir Martuu hiriyaan qabu qabsoo oromoo keessatti sigale oromoodhaaf wanni inni ta'in hin jirtu jechuudha tanarratti laa shakka fi abiyyi ol jaawarii ol namni gatii kafale Khadiir Martuuti tanarratti sirriitti walii galaa jechuudha haqa namaatis hin dho'isu garuu amma dubbii lama as bahee jechuudha dubbiin lameen as baate Jaawar Mahammadiis Oromoo Abiyyi Ahmadiis Oromoo jenne walii galleemi artisti Khadiir Martuutis artii Khadiir Oromooti artisti Khadiir Martuu kana nama Jaawar jaalatu khalubbuu isaa baasuu jira jechuudha artisti Khadiir Martuu kana nama Abiyyi jaalatu khalubbuu isaa baasuu jira jechuudha nama jara kana lamaanuun jaalanne Qamarroo Dirribaa jaalatu khalubbuu isaa baasuu jira jechuudha sigale nama Daawit Ibsaa jaalatu khalubbuu isaa baasuu jira jechuudha ana amma warra lubbuu isaa baasu san keessaa tokko jechuudha nama Khadiir biraa kabajaa qabu nama Khadiir biraa jaalala qabu nama Khadiiriif qooda guddaa qabu keessaa tokko anaa jechuudha warra Jaawar jaalatu keessaa ammaas tokko anaa jechuudha warra fakkeenya gartee akka xiyyaa kana warra Khadiir jaalachaa Jaawar deeggaru kana hoggii gartee Jaawar kana dhooytu Abiyyi jala galtee Abiyyi sirri jettee Jaawar dhooytu ati artii keenyaa nuuf maal yaaddee ati Abiyyiiti moo ka Oromooti ati xiyyaasi ka warra Abiyyi deeggaruutiisi ka warra Jaawar deeggaruutiisi jenneen yoommoo lakkee an keeysanii miti warri Jaawar deeggaru hundinuu xiyyaa miti warruma Abiyyi deeggaru qofaa kiyya jette tana ummata Oromooti sirriitti ibsaddanuu baasii jechuudha osoon hin jaalatin garaa sirraa murannaa jechuudha osoon hin fedhin garaa sirraa murannaa jechuudha sigale laal artisti Khadiir Martuu eenyurra dhiira ta'eetii miti kan namni isa kabajuuf gatii inni sabaa kabaleef taset gatii inni sabaa kabaleef malee eenyurra dhiira ta'eetii miti jechuudha eega gatii tanaa namni kasi kabaje warri ati gatii kafalteef ka Jaawar jaalatu jira ka Abiyyi jaalatu jira hoggi Jaawar akkasi gabbuuftee arrabsitu amma nuti Abiyyi sheeyxaanticha nama gartee Oromoof humaan goone jechumaa irratti wal dhibne malee Oromoo waa goonaan ahlan wa sahlan ibbe sigale yoonii fi gaa Jaawar hattuu ta'e yoo Jaawar ka Oromoo gurgurate ta'e yoo Jaawar ka OMN gurgurate ta'e Abiyyi dachii shawaa akkam godhu jiramma Abiyyi gibiraan Oromoo akkam godhu jira hoggi Jaawariin sirrii miti jennee Abiyyi faarsinu ajjeesuun sirri Abiyyi waan godhu jiru tana sirriidha sigale
Abiyyi Oromoo ajjeesuun sirriidha. Amma abiyyi Oromoo ajjeesu jira. Amma Jaawarii Oromoo ajjeesu jira. Amma Jaawarii Oromoo buqqisu jira. Amma Jaawariitu daangaa Oromiyaa sarbisiisu jira. OMN ni gurgurate, mana OMN ni gurgurate, mitirkisho gurgurate. Haa gurguratu, baga gurgurate. Hai. Isinu haa ajjeesu. Jaawar nama ajjeese. Isinu haa ajjeesu sirriidha jechaa jirtanii nutis baga gurgurate jennaa jechuudha. Sigale. Yoonif ammoo artii keenya taate nu hundaaf feerii godhu qabdaa jechuudha. Si jaalanna, si kabanya. Wanni si jaalataniif, wanni si kabajaniif waan saba kanaa qabsooyteef malee gartee waan namarra ijakka namaa qabda, harkakka namni qabuu qabdaa jechuudha. Sigale. Namni Rabbi biratti imaana sodaa Rabbiitiin wal caala, Oromoo bira qabsoo sabaaf qabsaa'ee wal caalaa jenneeti. Ati nama nuu oliiti, ati nama fakkeenya nuu ta'uu jennee si jala yaane jecha tokkollee kan siin hin jenne kabajaa guddoo sii kennu jirra jechuudha. Nama immoo Jaawar kana lubburraa jaalatu jira jechuudha. Kasi jaalatu. Nama saniif maal qoodde? Oromoon ati qabsooyteef nama sanii miti. Amma anuma faami Oromoon ati qabsooyteef. Anamma qabs yaadni Jaawar deemuun kun naa ta'ee jira jechuudha. Warri Jaawar jala deemu hattuu hoggii jette anaa dafqaan bulaa kana fa'aa hattuu jechaa jirta jechuudha. Sigale. Ayyee warri Jaawar jala deemu dafqaan bultoonni kun hattuudha. Warri simmintoo gurgurate sunoo. Warri Abiyyi ati faarsitu jala deemu. Miizeen Shimallista halkan tokkotti ozoon dalagaa takkan dalagin biliyeenara taate sun. Ati addaanuu beeytaami maaliin irraa si rakkisaa? Amma maaliif haftimaa jechuun dubbachuu jira malee inni hattuma tanaa nama akka ta'eetu adda waan beeyne natti hin fakkaanne sigala. Amma mee fakkeenyaaf mee mana ana Jaawar deeggare mee Jaawar mindaa maal naa kafaluu danda'e? Aangoo qabu moo kaaree naa kennuu danda'amu? Mee maal naa godhuu danda'e Jaawar? Mee maaliif hin deeggara fakkeenyaaf? Amma namni Abiyyi deeggaru kaaree irraa fudhata. Biyya dhaqee bashannan akka inni ni hine. Sigalee faayidaa addaa irraa harkataa jechuudha. Faayidaaf deeggartaa. Mee Jaawar kana sabaaf sagalee ta'uu jiraa. Saba kana warra sagalee dhabeef sagalee ta'uu jira jechuuf deeggarra malee mee maal nu godha? Mee maal sii kenna? Qarshii takka sii kennamu? Xidaa manaa sirraa kafalamu? Mee maal nu godhaa deeggarra sigalee? Warri Jaawar deeggaru hundi hattuudha hoggiyyuu artistiin keenya kabajamaan anuma fa'aa baanaa jechuudha. Sigalee maqaa yaamuu baatus anis warra san keessaan jiraa jechuudha. Garuu namni artiin ka ummataati eega jenne ati artii ummataati eega siin jenne ummata sanirraa aniin kun tokko jechuudha. Yoommoo an ka ummataatii miti Khayadataatii fi Abiyyiitii yoo jette no problem. Rakkoon hin jiru. Allakki uuma yaadataan jaalatuun jaaladhaa. Uuma yaadataan faarsaa juun faarsaa yoo kan je'amu taate no problem. Faarsee bulaa jaraati malee artii Oromootii miti. Yoo artii Oromoo taate warra Jaawar deeggaruus fiilingii isaanii eeguu qabda, hamilee isaanii tiisuu qabda. Warra Abiyyi deeggaruus hamilee isaanii tiisitee even Abiyyi fi Jaawar idduttuu nagaya buusu. Sigal. Carraan irraa Abiyyi harkatee akka bashannanu kun boru Jaawar harka dhufuun malchiisa. Maaltu beeka? Maaltu beeka? Sigal. Dheeraan fedhe bakka itti dhaabbatu qaba. Yaadataan har'a abbaa miskiinaa jettaniin kun boru ifiifuu miskiina tahee namni biroo abbaa isaa ta'uun malchiisa. Nobody no. Dinquu dayyaasaa kan dheengadda walleen hundi baatee fi qiyaamaan taatee lafa dhiittanii adaamaan tun hundi sossoote. Har'a maaltu isa dubbachuu jira?
hoteela namichi fiif jaarachuu jiraami ya dinqurraa ari'ate sigal digale inni seeyse jira addunyaan takka gadi takka oli imbeekamu ha imbeekamu saniifu ergagaa artii oromooti qabsaawaa oromooti oromoon ati qabsoo iteef sun anafaa warra akka xiyyaa fakkaattota jaawar Mahammad deeggaru kanaa jedhu warra Abiyyi deeggaru kanaa jedhu feerii taatee nu iddutti araara buusu qabda malee akka talkaashaa asii gidaararra taa'e deemee namicha saanfila dheeraa kana faatti asii gartee laaqattee maal jettee maal jechuu ijoollee tushtushii tana ta'uun qabdu artistii xii mirga keeti Abiyyi deeggaruun dhibbaa dhibbatti mirga keeti jaawar arrabsuun mirga keeti garuu faarsee bulaa taatee arrabsita malee artii oromoo taateetii miti zaasi ol nama wal jaalatu likkii walitti himaami nama wal jaalatu dhugaa walitti himaami digale numa garra waan ati godhaa jirtu numa garra hattuun jaawar qofaa miti hayyoota oromoo keessa hattuun jaawar qofaa miti meeqaa biyya dhaqee asii biliyeenara ta'u jira meeqaa asii bultii facaasee biyya galee dhalaa oromoo gudeetu jira hatto hunundi hattootum sigale maaliif jaawar qoftiin keeysaa piik tahamee deema jaawar qabsoo bar nu hundi karoof nu wallaalle boo karaatti godhee bar oggogi maaliif aangoon qabu maallaqa qabu ara rabbi malee uma harkaan qabu yaa isinii siduu hin danda'u tujjaarticha keessanitti tuquu hin danda'u umaa godhuu hin danda'u zaaset akka feetanitti irra deemtan lakkii yoo sanumaarra deemuu taate malee boobar jaawar gogogi sirnan jijjiiramu jaan jijjiiree bar qabsoo arraa biyyitti lafa dhiitu tana bar jaawar dukkana keessa taa'eeti gulkoos itti dhaabanii ozoon halkanii guyyaa taa'ee waa biyya keessaa fi asii qeyroo walitti hidhu saba kanaa sagalee ta'u fidee barboo gogogi wajjin jira ragaadha أنا كمان سي رقابة وتي قبصو أتي قتية أتي أورومو خفلتي رقابة وتي قتي جاور كفليس رقابة وسو أبي قتي خفلي جراتي أبي أورومو قتي تم كفلي قتي خفل جيسو جرا